Maram deessuu neesoo elmena wetu geeso. Maram deessuu neesoo elmena wetu geeso. Mae madaabayo deessuun dingaraabayo. Mae madaabayo. Dhagni deessuu gaafa deessuu sana dhagni ni hiikkata jechuudha. Qorichi sun immoo innaa dhiqamee akkanatti sukkuumamee xixiqqi godhame jismiisii kana jabeessa jechuudha. Yoo dhagni sii kun caccabee dhukkubsattee maal jette tokkoffaa daa'ima sana kunuunsuufis qaama aannan harmasii keessaa argamu kanallee obaasuufis daftee jajjabaachuunis akka qaamni sii nagaa ta'ee mucaas daa'ima sanaaf illee aannan karaa sirrii ta'een harmasii kanallee akka bahu taasisa jechuudha. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Siyaasa garguutuu garaatti baay'ee nagaan hiikamu gootii fenna jarree akkas jedhamu baay'ee gammadeera. Aadaan kan keenya akka beekamuudhaaf dhaloota jiraniif akka darbu godha jechuudha. Amma gaafasiin bultii 40 baaftee kaatuutti dabaree naqataniitu hin gargaaru jechuudha.